waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Yeroo suman eeguu danda'a ture. Osoon dubbisee jiraadhe wanni hin gaabbu hin jiru. Yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan ba'a jedhee yaadaan ture. Seenaan hin barraa'in inni raaffatama beekta. Dogongoraan isa Ciidhaan baasaa ture. Booda harkaan hin barreessaa ture. San booda. Hello John. Yes. Attam nagaa. Nagaa kam? Nagaa baga gammadde baga kitaaba qopheeffattee cuufan. Magaalaa Maadha ergaan ijoo kitaaba kanaa? Yaadannoodha isa memoir jechuun dhaloota kiyyarraa kaasee imala jireenya kiyyaa akkasumas imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreessin amma qopheessee baase mata dureen xiqqaasaa immoo yaadannoo imala jireenya kiyyaatii fi qabsoo qeerroo Oromoo yaa. Akkuma mata dureen irraa agartutti dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa, hawaasummaa, dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadde irratti dhiibbaa guddataa turan. Akkasumas imala barnootaaf Singaappoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaadhaa irratti qophii godhamaa ture. Falmaa biyya alaa irratti goonaa turre. Gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa, waggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laalta. Waan hojjettan waggaa duuba laaltee madaallii geggeessituu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjettee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee waggaan madaalu aarsaan kafaleetis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaa nan nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhu yookiin immoo akka loqota gama baha Oromiyaatitti sheenaan qabu jecha jedhuun kan laalamu. No regrets kan jedhu jechuudha. Mana hidhaatti isa barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi ciidhaan baasaa ture. Booda harkaan hin barreessaa ture. San booda taayip godhame. Yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture. Haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu turre. Yeroo suman eeguu asirra geenyee amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti himsitee bahee. Eegan bahee booda waanuma gulaaluuf. Kitaabni kun afaan lamaan qophaa'ee waan tokko guruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame. San booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni ba'a garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne uummati argachuu danda'a? Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurraa ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi jedheeti yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaa sin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti barreesse actually kitaaba lama ta'e kutaa lamatti barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hangammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kuni. Inni walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne. Kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kajeeljee kan hin hambisee jira. San kanaa geeku immoo boqonnaa tokko gara xumuraa irratti bifa goolabbiitiin kan hin kaa'ee jira. Inni akeeka amma tokko garuu diiteel ta'ee karoora sagantaa imaammata kan hin qabu miti sun bara dhufu kitaaba biraatiin kan bahu ta'a. Torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne turree akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi. Namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti
eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii nagaafannaan hin tole jedhee asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde? Addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Egaa haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'aa jedhee yaadaan ture. Akkuma yaadatte baanii dhaabahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiiramanis hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenyeef baafnee hamma tokko uummanni akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda? Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatu uummata afoolaatti. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oo inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan inni keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan inni keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran doongoraan doongore sirreessa jiigaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beeki mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan ba'a jedhee yaadaan ture. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jawween barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti isa mudatee jira moo haalli murtiidhaa siin mijanne? Baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree bahuun kiyya lubbuun bahuun kiyya anaa'uun ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhagahamu wantoonni an argu wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'a waan hin yaadneef barreessee kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna akkuma beektutti yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda. Hojii biraas hin qabdu barreessuu dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare. Akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun bahuu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf. Waggaa dheeraa kaaftee asirratti namoonni siyaasa keessummaa Oromoo keessa jiranii waggaa dheeraa siyaasa keessa turanii kitaaba tokkollee kan hin barreessine jiru waan dhaloonni irraa baru lafa kaa'uu dhabuun kun ni mul'ata. Kanaafuu akeekitti kitaaba kanatti barreessite keessaa tokko waan kanaa fakkeenya kaa'udha jechuudha. Yeroon dargaggeessa turetti amma qondaalota hoogganoota keenya uummata kana hoogganaa turan baay'ee isaanii Bogalaasaa, Obbo Leencoo namootaan argu hundumaa waan keessa dabran akka barreessan itti waachan ture. Amni tokko hin barreessin. Dhaloonni seenaan hin barraayin hin irraanfatama beekta. Hin haqama. Wanni namni keenya uummanni keenya keessa dabre bara waan xiqqoo miti beekta. Waan xiqqoonis hin hojjetamne rakkoon xiqqoo keessas hin dabarre. Seenaan hoogganoota keenyaa seenaan qondaalota keenyaa seenaan abboota keenyaa mataadhaan barreeffamee waan irraa barannuuf qabna. Waan gaarii isaan hojjetan irraa ittiin boonuudhaaf gabbisuudhaaf dongora isaan hojjetan immoo irra deemnee nuti immoo akka hojjenne sirreessuudhaaf nu fayyada. Kanaaf natti dhagahama ture isaan barreessuu dhabuu isaaniitiin. Atis dargaggeessa yaadattu malee yeroo qabsoon qeerroo eegaluudhaaf ka'usan seenaa Hayilee Fidaa barreessaan ture. Waan hagammaan xumurri gara fuulduraa yoon yeroo argadde tarii kan hin fitu. Yaadannoowwan inni yeroo san Hayilee Fidaa jechuun nama baay'ee barreessaa turedha. Tarii terminoloojii siyaasaa ilma Itoophiyaa keessatti fayyadamnu kana hedduu isaa kan uume isa. Dayaarii isaatirraa kaasee dhaloota inni namoota waliin barreessu. Namni tokko naa kennee isarratti barreessan ture. Baay'een natti dhagahame namni kun osoo seenaa isaa barreessu namni baay'een amma waa'ee Hayilee Fidaa maqaa qofaan beeka malee waan inni keessa dabre akkaataa yaadni isaa itti guddate keessa Wallagga Arjoorraa kaasee hamma biyya Jarmaniitti hamma biyya Faransaayitti waan keessa deemaa ture. Odoo barreessee tarii anaaf karaan gabaabachuu danda'a ture osoon waan Hayilee Fidaa keessa dabre Baaroo Tumsaa keessa dabre
Jaarraa abbaa gadaa osoo dubbisee jiraanne dongoroota hojjedhe tokko hundoo inni hojjedhuun ture karaan dheeraa deeme tokko naa gabaabachuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf ani immoo osoon lubbuun jiru waan kana yoon barreesse dhaloonni na boodaan dhufan narraa baratanii karaa narra gabaabaa saffisa narra jiruun akka mataa isaaniittis hawaasa isaaniitiifis waajji jiru jedhee waan yaadeef barreesse. Soolii guddaa galatoomii. Xillee galatoomii.